Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kibxata amajjii 17 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo amajjii 8 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu hantuu jubee horaati. Mataan oduu haleellaan dogoggoraa waraana Naayijeeriyaa lubbuu baqattootaa galaafate. Balaa lolaa bishaaniif caama haarawaa mudateen baratti seenaa jirru 2017 keessa lammiiwwan Itiyoophiyaa miliyoona 5 qabxii 6 ta'aniif gargaarsa tattamaatu barbaachisa jedha mootummaan Itiyoophiyaaf gargaartonni isaa. Oduudhaa boodatti deebina. Mootummaa Tiraamp jalatti gargaarsi alaa Yuunaayitid Isteets kennitu aga tokko jijjiiramuu mala jedhamee jira. Akkasumas immoo gareen Samaayawii Paartii namoonni isaa hidhaman agi tokko mana murtiitti kan hin dhiyaatiin ta'uu dubbatee jira. Lamaanuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Waraanni liyyuu poolis Booranaaf Gujiitti cehee haleellaa nurratti banee namoonni illee nurraa du'an jechuudhaan jiraattonni dubbataa jiru. Qaama mootummaallee asoobsisnee jirra. Kanaaf kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleessa oduutiif gara tujubeetti deebina. Jeettiin waraana Naayijeeriyaa dogoggoraan mooraa namoota nammalee manaan ala jiraatan haleeluudhaan lubbuu hedduu galaafate. Finxaaleeyyii Bookoo Haraamiif Kamalee haleellaan kun mooraa baqattoota namoota biyyuma ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'anii 100 ol galaafachuusaa aangawoonni biyyattii beeksisanii jiru. Jiraattonni naannoof aangawoonni Naayijeeriyaa lakkoobsa namoota du'anii 100 ga'anii jiran. Itiyoophiyaa keessaa aanaalee 300 keessa ka jiran fayyummaa daa'immanii haadholiif maatii irratti karoorri ittiin hojjetamaa ture uummata miliyoona 37 ol ta'uuf tajaajila kennuunsaa ibsameera. Aanolee kana keessatti fayyummaa maatii ilaalchisee bayii gaariin galmeeffamuun illee beekameera. Karoora kana fiixaan baasuuf jaarmiyaa gargaarsa misoomaa Yuunaayitid Isteets kan sadarkaa addunyaa USAID biraallee gargaarsi doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 10 argamee jira. Hoteela Hiiltan kan Finfinnee jiru keessatti kan geggeeffame ayyaana xumura karoora kanaarratti ibsa barreeffama karaabse embasiin Ameerikaa ka biyyattii akka beeksisetti waggoota 8 dura hojiirra kan oole karoorri kun ba'ii olaanaa galmeessiseera jechuudhaan mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaaseera. Bulchiinsi Obaamaa biyyoota kabiroo gargaaruuf jecha sagantaalee kan akka jijjiirama qilleensaa ittisuuf daawaa ulfaa ittisuu inni deeggaraa ture Tiraamp hirbuu erga seenanii booda balaarra bu'u mala jedhameera. Kan yaaddessaa ta'ee jiru walumaa gala gargaarsi biyyootii alaaf kennamu bulchiinsa haaraa pirezidaantichaaf ka daldalaa irratti fuulleffatan ministeera dhimma alaa haaraan filatamaniin fudhatama dhabuu mala jedhama. Gabaasaa Stiiv Herman namoo dhiyeessa. Kan ministerummaa dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif kaadhimaman Reeks Tillerson yeroo qorannaa mirkanii muudama isaanii mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets duratti dhiyaatan biyya isaanii addunyaa irratti arjoominaan olaantuu taate Yuunaayitid Isteets irraa gargaarsi kennamu mootummoota malaammaltummaan guutamaniin akka maqsamne yookaan immoo akka natamne maal akka godhan miseensota mana mareetiin gaafatamanii turan. Balaan akkasii jiraachuu biyya beeknutti gargaarsa erguutu nurra jiraata yoo ta'e sana raawwachuu malee maal gochuu dandeenya? Doonaald Tiraampiif mootummaan isaanii gargaarsa alaaf kennan mirga abbaa qabeenyaa olaantummaa seeraaf hojii farra malaammaltummaa jajjabeessuutti ka fuuleffatu fakkaata. Too much of the foreign aid given by the Western countries, US, OECD countries, has ended up irra jiriin gargaarsa alaa biyyoota lixaa kan akka Yuunaayitid Isteetsii fi warra Awurooppaa faatiin laatamu mootummoota malaammaltummaadhaan laaqaman irree isaanii cimsuu irratti tajaajila yookiin mirkaneesse. Yeroo manni maree lameenuu olaantummaa Rippaabilikaaniin geggeessamaa jiran kanatti kanneen jarreen amantiitti cichan aarsan sagantaaleen gargaarsa argataa turan tokko tokko waan keessa deebi'amanii ilaalamuuf jiran fakkaata. Garuu kan amma taayitaa gallakkisuuf jiran ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keerii baajeta waggaa kan akka ture biliyoona 34 caalaa ka barbaadan ta'uu dubbatanii jiran.
dargaggoota balaa garee finxaalessoota amantii Islaamaan hawwatamuu irraa oolchuuf gargaarsa barnootaa kennuun barbaachisaa akka ta'e dubbatan. There are about 1.5 billion children in the world under the age of 15. Somewhere upwards of 400 million of them will not go to school. Guutuu addunyaatti daa'imman umriin isaanii waggaa 15 gad ta'e biiliyoonii 1 fi miiliyoonii 500 oltu jira. Isaan keessaa kan miiliyoonii 400 ol ta'an mana barumsaa hin dhaqan. Sun immoo hunduma keenyaaf rakkoodha. Mootummoota Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessatti hojiiwwan dippiloomaasii, misoomaaf gargaarsa biyyoota alaa paartiilee lameenuunuu ka deeggaramaa ture. Dantaa nageegumsaaf dinagdee Ameerikaaf barbaachisoo waan ta'aniif jecha gargaarsawwan kun mootummaa dhufaa jiru jalattillee itti fufa jedhamee eegama. ሰማያዊ ፓርቲን labsii yeroo hatattamaan wal qabatee to'annaa jala oolanii ka turan miseensotaaf deeggartoota isaa keessaa har'as mana murtiitti kan hin dhiyaatin jiraachuu beeksise. Firoottaniif abukaatoodhaan waan hin daawwatamneef jecha haalli isaanii hubachuuf rakkachaa ka jiru ta'ullee paartichi beeksiseera. Dhimma kanarratti boordii qorataa ka labsii yeroo hatattamaa soofsiisuuf yaaliin goon hin milkoofne jedha Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa jaallanne. Erga labsii yeroo hatattamaa as miseensotaa fi hoogganni isaanii hidhamaa ka jiran ta'uu kan ibsan dura taa'an paartichaa obbo Yeshiwaas Asaffaa, hooggana keessaa adda Bileen Masfin, obbo Abbaba Akaaluu fi obbo Hinnaqaachoo Kabbada mooraa leenjii kanneen jedhaman keessaa tokko ega seenanii booda hiikamuu isaanii ibsan. Miseensi hoogganaa kanneen biroonis akka hiikaman ibsuudhaan ammayyuu carraan isaanii maal akka ta'e kan hin beekamin miseensonni fi deeggartoonni mana hidhaa adda addaa keessa jiru jedhu. ፓርቲው አመራርና አባላት 23 ያህል ነው የታሰሩት የነበረው። አብዛኞቹ ተለቀዋል። hoogganaa fi miseensota paartichaa keessaa 23 hidhame harka caalaan isaanii gadhiifamaniiru. Miseensonni 6 garuu hin gadhiifamin jiru jedhu. 6 kutaa biyyaa keessa kanneen jiran leenjii kaseenan ta'uun nutti himameera jedhu obbo Yeshiwaas. Mootummaan garuu sababa labsii yeroo hatattamaan namoonni to'annaa jala oolan dhimmi isaanii hatattamaan qulqulleeffame gorsi kennamee fi kaba'aan leenjii fudhatanii hawaasatti ka dabalaman ta'uu fi yakka hojjechuutti kan shakkaman immoo murtii duratti ka dhiyaatan ta'uu ibsaa jira. Obbo Yeshiwaas garuu kun hin taane akkasumas haala qabatamaa jiru of keessaa hin qabu jedhu. Hidhamtooti maatiin dubbisuu hin danda'u, nama wajjin wal hin arganii, odeeffannoo hin qabanii waan ta'eef hamaadha jedhan. Mootummaan garuu leenjii jedhee akka salphaatti dubbata jedhu. Miseensota keenyatti dabalata deeggartoota akka turan gaazexaa fi barruu paartichaa irratti kanneen hojjetan illee tuun hafin leenjii ituu hin argatin ituu hin gadhiifamin maatiidhaanis ituu hin argamin jiru akka irraanfatamanitti ilaallaa jedhu. Mallaskaachoon deebii kanaa argachuuf carraaqqiin godhe kan hin milkoofne ta'uu ibsee kan itti fufu garuu ta'uu beeksiseera. Pireezidaantiin Jibuutii ijaarsa piroojeektii godinaa daldala walabaa Afrikaa guddicha jedhamu wixata kaleessaa sirnaan labsanii jiran. Kunis deeggarsa chaayinaan ta'uu beeksisaniiru. Waliigalteen ijaarsa godinaa daldala walabaa fageenyi kiiloomeetira 48 kun kan mallatteeffame sadaasa bara 2016 akka waliigaltee qaama chaayinaan daandii daldalaa babal'isuuf qabdutti. Jibuutiin biyya xiqqoo lakkoofsi baay'ina uummata ishee 870,076 duruu itti gaafatama hedduu qabdi. Maadhee humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi fi Faransaay yoo taatu chaayinaanis maadhee galaanaa ijaaraa jirti. Jibuutiin daldala biyya hollaa uummata miliyoona 99 qabdu kan Itiyoophiyaallee ni keessummeessiti. Itiyoophiyaa qofaa utuu hin taane Sudaan Kibbaa, Somaaliyaa fi naannoo hara gurguddaallee daandii irra deddeebi'uun daldalaa geggeessan ta'uuf karoora akka qabdu ta'uu Abubakar Omar Hadii Rooytarsiif ibsanii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Labsii yeroo hatattamaa hidhaa seera lammummaa irraa mulqamu tarkaanfii farra shororkeessummaa safuuf bilisummaa Awurooppaan qabdu balaarra buusaa jedha gabaasi haaraan Amnestii Intarnaashinaal har'a baase. Haleellaan shororkeessummaa guutummaa gamtaa Awurooppaa keessa jiru haala nageenyaa jijjiiree jira jedheera gabaasichi. Oduu namaaf qabnu kanu. Kadhagaa jirtan as Waashingten DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Balaa lolaa bishaaniif caamaa haarawa mudateen
bara itti seenaa jirru 2017 keessa lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 5.6 ta'an ka gargaarsi yeroo hatattamaa isaan barbaachisu ta'u mootummaan Itoophiyaaf gargaartonni isaa dubbataa jiran. Gargaartota kana keessaa irra jiriin isaanii kanneen naannolee horsiisee bulaa keessa jiraatan ta'uu ka dubbatan Koomishinarri hojii yaaddoo balaa biyyoolessaa obbo Mitikkuu Kaasaa maallaqni gargaarsaa barbaachisu miliyoona 948 ta'uu beeksisanii jiran. Gabaasa Iskindir Fireew jaalanneetu dhiyeessa. Mootummaan Itoophiyaaf waltaatonni isaa kan har'a ifa godhan baatii sadaasaaf muddee darbe keessa torban sadiif oomisha argame irratti gamaagama gaggeessan irratti hirkachuun galmee qopheesse ture. Gamaagama kanarratti ministeera waajiroota federaalaa, waajiroonni bulchiisa naannoo, tokkummaan mootummootaa biyyootiin gargaarsa arjoomaniif dhaabbatoonni kan mootummaan ta'in keessatti hirmaachuun isaanii ibsameera. Qaamota armaan olitti maqaa dha'aman keessaa kan walitti dhufan bakka bu'oonni 230 bulchiisa naannoo 9 keessa adeemuun naannoo miidhaan irra ga'e daawwachuun isaaniis ibsameera. Ba'ii gamaagama kanaa ifa ka godhan obbo Mitikkuu Kaasaa lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii isa waggaa darbeerra gadi ka cabe ta'us guutummaatti dhabamsiisuun akka hin danda'amne ibsan. 5.6 million people will need emergency food assistance in 2017. Uummanni miliyoona 5.6 ta'u bara reefuu seenne 2017 keessa gargaarsa nyaataa kana hatattamaa isa barbaachisa. Uummanni waliigalaan gargaarsi dhala namaa kan hatattamaa bara keessa jirru 2017 barbaachisu eessatti akka argaman obbo Mitikkuun ennaa ibsan. 36% are in Oromia, 29% in Somali, 11% dhibbarraa harki 36 Oromiyaa, harki 29 bulchiisa naannoo Somaalee, harki 11 naannoo Amaaraa, harki 8 naannoo ummatoota Itiyoophiyaa kibbaa akkasumas harki 7 Affaar keessatti argama. Lakkoofsi namoota gargaarsa isaan barbaachisu kun balaa lolaa bishaanii dhaqqabee turee fi naannoo horsiisee bulaatti caama haaraa mudatee waliin hidhata qabu jechuudhaan Koomishinar Mitikkuun tuuta oduutiif ibsanii jiru. Lakkoofsi bara darbee ture harki 10.2 amma waggaa isaatti gara harka 5.6 gadi bu'ee jira. Kunis harka 44 gadi bu'uusaa agarsiisaa jijjiirama guddaadha jedhan. Naannoo horsiisee bulaa bulchiisa naannoo Somaalee, Booran, Gujii, naannoo ummatoota kibbaa keessaa immoo Oomoo kibbaa fi Sagan gammu goofaatti caamni jiraachuunsaa ibsameera. Kunis roobni dhabamee turuusaaf ega yeroon darbee booda dhufuusaan akka ta'e obbo Mitikkuun dubbataniiru. Gargaarsa waliin ga'uuf maallaqni barbaachisu walumaa galaan doolaara miliyoona 900 fi miliyoona 48 ta'us ibsanii jiran. Maallaqni bara darbee jechuun 2016 irraa hafe waan jiruuf amma ka barbaachisu doolaara miliyoona 700 fi miliyoona 15 ta'uusaa hubachiisaniiru. Dhiibbaa elniinoon dhaqqabsiiseen caamni dhaqqabe xumuramuunsaa yeroo dubbatamaa jirutti lakkoofsi namoota haaraa gargaarsa barbaadanii kun immoo ifa ta'e. Arjoomtonni gargaarsa baratame akka kennan nan abdadhaa ka jedhan Itoophiyaatti waltaasistuun gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummoota Ahunaa Onuuchi itti fufanis caama haaraa amma jiru jedhame kana hubachiisuun garuu isa darbe caalaatti yaalii addaa barbaachisaa jechuun VOA'f ibsaniiru. El Nino was a phenomenon that everyone knew about, and waa'een El Nino hundumtuu beeka ture. Itoophiyaa qofa hin miine. Har'a garuu galaana hindiirraa jeeqama haala qilleensaa uumameerraa dhufe jedhamee caamni haaraan jiraachuunsaa ibsamuun kun yaada arjoomtotaa akka hawwatu caalaatti hojjechuu nu barbaachisa. Ilaalcha jiru gara biyyootii birootti akka hin naannessineef jechuudha jedhan. Galmeen gargaarsa gaafatu kan bara 2017 har'a arjoomtotaan ifa ta'e kun muddee 24 bara 2016 waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti mariin kan irratti gaggeeffame ta'uun ibsamee jira. Mootummaan Itoophiyaa ittiin jalqabuuf kan oolu doolaara miliyoona 47 ramaduusa Iskindir Fireew Finfinneerraa gabaaseera.
Waraanni liyyuu poolis jedhamu bulchiisa naannoo Somaaleerraa daangaa ce'ee kanneen ollaa sana jiran godinaalee Booranaaf Gujii keessatti dhukaasan irratti banuudhaan namoota 5 ajjeessee 9 madeessee jedhu jiraattonni naannoo sana jiran. Waraanni kun maanguddoota biyyaaf hidhattoota gandaallee qabe gara daangaa ofiitti dabarfatee seera malee hidhuusaa akka dubbatan jiraattonni kun ammallee loltoota isaa naannoo daangaa Oromiyaatti tuucheffataa jira jedhanii jiru. Rakkoon kun jiraachuusaa akka addeesse bulchiisi naannoo sana dhimma isaa mootummaa federaalaatti iyyannee jirra amma garuu lafti nagaadha jedhee jira. Soraan jiraataa naannoo sanaa yaaddoo nageenya isaaniif akka maqaan isaanii himamuun feene dubbisee jira garuma soraattan sin deebisa. Ajalam akkam ooltan akka warri lafaa jedhutti waraanni liyyuu poolis kun duruma naannoo tana keessatti hoomedduun nam rakkisa fakkeenyaaf rakkoo dhiyoo tana keessa. Liyyuu poolisiin ergama fudhattee dursa qara loonii gaala gandi waldaan geessaniin akka addeessa qoraatti akka simmintoo irratti loon namirra guurratti gaala guurratti waan kana gisee hedduu iyyatanii iyyannoon sun fiixaan hin baane dubbiin sun adoo jirtu aduu guyyaa cufde deebi'anii himachuutti jiranii nama jaarsa biyyaa kana diida jedhamu. Areersaniiti jaarsan beekamaa kana diida jedhanii. Gaali isaa dura fuutee isa gaali isaa barbaadde qabdee. Nami lammeessu ammoo abbaa qoree duubaa jedhamee. Abbaa qoree? Abbaa qoree duubaati? Abbaa qoree duubaadha. Namni kun hidhata kan ganda haddeessaa waliin hiitee. Gaali isaallee hattuun liyyuu pooliseedhaan fuutee amma kan godeetti manidhaa jira jechuudha. Adoomati guliyaa'ee yakki akkana nurra dalagame affanamnee affantee nu fuutee jedhee iyyuu itti murteessite. Tanirraan jalqabdi qara. Tanirraan jalqabde kana waggaa 5 itti murteessitee tuukallee waggaa 7 itti murteessitee guyyaa warra kana hidhaa dabarsitee guyyaa 2-3 oolaniin abduu bokkotu namedhani jiraata gandaddeessa. Ijjeefte amma xiyyitiin ijjeefte. Eessatti? Qaxxe waareetti. Jaarsaan ijjeefte qaamii mootummaallee dhufee ilaalee daangaa isaanii fulaa quttumii warra Boorana jirutti ijjeessu isaanii hubatanii kanumirraa ka'ee liyyuu poolisiin kun malkaa gaalunta laf jedhanitti godaanee daangaa Oromiyaa seenee qubatechu waraan 300 kaliyyuu poolisii qabatte daangaa Oromiyaa humnaan seente qabatte feetteetti itti duultee lafa. Itti duultee jedhachiin duubattoo ijoollee horii keessallee xaatee naannoo gargara keessatti rakkin fiddee jedhame kun. Gaaluun oda diimaa malka buruurii dhungoo qaxxee waaree qaxxee arba boruu fudhatan warri qubatu uummata Oromoo keessa warri waldaan geessuun naannoo dhungoo fi qaxxee arboruu Booranaa Arsii warri qubatu Oromoo jirtireessa warri waliin quba Gujii Boorana Arsii jechuudha. Namni quba. Achi xaatee achiin maan nam tolchite? Afur fitte. Tuyyoom. Guyyaa 3-4 dur namni isiin achitti ijjeeftiyyaa godaana dabbasaa abduu gabbiyoodaa shoobaa gabaaboo jiloo Iyyaasuu hanna duuba boruu jorree dabbasaa warroottan kan. Warra kana achiin duubattu amma. Guyyaa dheengadda naannoo dhungoo irratti liyyuu hayileemtu waraana bante. Waraan isiin bantu kun warra ollaa aatmoo namaati haa aatmoo nama akkamaati? Warra ollaa lafa quttuma la daangaa Oromiyaa qubattee seentee jirti fula sunitti waraana bante. Arfunnaan agarsuu yookaan haro dhungoo halee guyyaa dheengadda waraana kan bante nami tokko du'e nama mammadeessitee jirti. Akkana haleelee fuluma oda diimaa sunitti namaate. Ollaan oda diimaa haambii wayii lafa huumati qubatu lafa booranii qubachaa turu. Jarii nama dhahee jedhan kun wayaa liyyuu poolisiin tun warra wayaa akkam qabu warra qawwee akkam qabu jennaan ammoo. Warri qawwee warra kilaashii hidhannoo guutuu qabachuun militari. Walitti bu'ichisuun keessattuu namootaan du'anii meeshaan hidhannoon isaan irraa fuudhan meeshaa militarii jechuun yuunifoormii wayaa bokkaata isiin keeyyattu waliin wayaa roobata barrittii militarii yuunifoormii liyyuu poolisii naannoo 5 beekamtu jechuudha beekan. Afaan warri dubbatfaa afaan wal dhageettu. Waliin dhageenye jechuudha. Ammees jiru waraani warra. Waraani warra amma daangaa Oromiyaa wal daangessu yookaan
Booranaaf Arsii waldaan geessaan cufatti buusanii armiri jireech. Ammumtanayyuu makiinaan itti guuruutti jirti. Dhufuutti jira itti guuruu jetteetti jessuu jirti. Wanni namaanadha qawwee akkam fakkeenyaaf wanni warri qawwee warri yaa'uuntaa warri namaanadha jettan maa mirkana. Biikeen matariyyeessa. Kilaashii bombii naampaala bombi waan kan. Namillee nama ijjeessa qabeen nama saamuuf lubbu nama balleessuu dhufe harka maratee waan hin teenneef ufitti hin lakkine. Tan irratti godina gujiitti bulchaa aanaa gumii eeldallo obbo Saafaayii Bariisoo waan rakkinni kana gaafadheennan akkanedha. Dhufanii naannoo teennatti nama ajjeesanii kanarraa ka'ee eegammaa gara nama 5 nami kenna du'eera. Kanaaf amma mootummaallee makalakkaallee jidduu jira. Addaan dhaabbateera rakkoon jirtu kanuma. Waan kan olii iyyatanii maan jennaan wanti kun turtee jedhanii fakkeenyaaf namni fuudhan yookaan ammoo ukkaamsanii fuudhan jedhan kana diidaa nam jedhan nama kana kan fuudhanii. Kanaa horii gaala isaatiin badee gaala isaa jalaa fuudhanii naannoo Sumaalee deemee naani koottusii deebinnaadhanii gaala qabanii waamanii achumaan qabaniidhanii gadhiisaa inneen ennaan gadhiisuu hin dandeenye warri isatti murteesseera warri mana murtee isaaniitiin gara waggaa 5 itti murteessuun keessan sirrii miti. Namni kun gaala barbaaduu deemaa horii isaatiin badee gallakkisaa inneeni isa godinaallee ittinnee warri godinaallee gadhiisaa dheeni. Kumaandi poostiin mataa isaatu gallakkisaa itteeni turte warri gadi lakkinne gartuu gaala inni barbaada deemu san gaala deebisaniirani namicha itti murteessaniirani itti murteessuu isaanii sirrii miti jennee irraa nuti. Nama horii barbaadu deemu qabanii jechuudha. Jechuun eegii deebisa jettanii jennaan mootummaan naannoo teessanii deebisa jennaan eegii deebisuu didan taate eegii nama keessan fuudhan taate rakkoon tun jabaachuu dandeetti fulaan amma keessatti jarii dhufee nama dha'ee jettanees fa'aa obbo Bariisu. Amma naannoo qaxxee waareeti majammaraa addeeni nama itti ijjeessanii. Tokko. Naannoo qaxxee waaree jedhamu ganda addeessaa keessa. Kanaaf mootummaallee naannoo godinaallee itti iyyanneerra. Naannoon Somaaleetiif naannoon kennallee hin beekani. Naannoon lachuu wal dubbattee akka dhaabbatu godhaniirani. Humna mootummaatii wanti ol ta'an jirtu jechuudha amma dhaabbateera. Mootummaan lamaa wal dubbatee laftii nagaa deebisuu jirti jettanii tuulacha waraan tuulachuu jiraachuu isaanii kan qubu qabdu. Odeeffannoo hin jira akka odeeffannootitti oduu akkasiin jirti. Wanni qabataa hin jiru gartuu laalanii lennaan kaleellee guyyaa kaleellee laalanii ennaan dhabanii jiranii. Odeeffannoo malee wanni qabatamaan jiraan jirtu oduu malee. Madooleen eessatti akkamachuu jirti? Madooleen magaaluma Nageelleessitti akkamachuu jirti. Hospitaal keessatti. Madoolee faaga beektu? Madoolee ammaa jirtu gara madoolee 8-9 ga'e. Keessumaatiin lamaanuun galateeffannaa jara kan ammoo haalee dubbise qophiin teenta tanumaan sooraalaa keetii nagaan bulla. sagantaa keenya xumuruu dura oduun harkatti hafeen dubbisa. Tokkummaan mootummoota Yemen keessatti wal waraansarraan kan ka'e lubbuun namaa darbe 10,000 ga'uu sababeeffachuudhaan jila addaa jaarmichaa Ismaa'eel Olid Sheek Ahmediin gamasitti ergee jira. Ulaad Sheek Ahmed baatii eebila darbee waliigaltee mallatteeffametti akka deebi'an gaafachuuf jecha kaleessa pirezidaantii Yemen Abdii Raabuu Maansuur Haadiin dabalate aangawoota biyyattii haasofsiisaniiru. Hoogganoonni siyaasaa Yemen beekamoon uummaticha balaan ammarra ga'e caalu akka irra hin geenye ittisuuf biyyattiif eegumsa gochuuf akkasumas furmaata karaa nagaa barbaaduuf itti gaafatamatu irra jira akka jedhan jilli tokkummaa mootummootaa kun haalli siyaasaa yeroo ammaa danqaa waan uumeef jecha guyyaa guyyaatti lubbuun namaa darbaa jira jechuudhaan yaadachiisaniiru. Mootummoonni Awurooppaa kan haaraa pirezidantummaa Ameerikaa filataman Doonaald Tiraamp xumura torban darbee gaazexaalee Awurooppaa lamaaf ibsa kennan imaammatatti jijjiiramuuf dhiisuu xiinxaluuf yaalaa jiran. Tiraamp Waayit Haawusiin seenuun isaanii dhiyaachaa innaa dhufe kanatti yeroo duula filannoo isaanii gamtaa Awurooppaaf kan yeroo itti darbettiin jedhan neetoo irratti qeeqa dhiyeessaa turan ni tasgabbeessu jedhanii abdataa akka turan ta'uu aangawoonni Awurooppaa kun ibsaniiru. Ilaalchi isaanii kanneen haaraa filataman aangawoota nageenya isaanii hanga tokko keessumaa ministeera ittisaa isaanii jeneraal James Maats waliin walitti dhiyaachaa dhufa jechuun abdataa turan hoogganoonni kun oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiilooherzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 11,900 11,965 12,110 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 9,485 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.